Kan keenya kan du'e abbootii keenyadha. Eeyoodhamoo maqaan abbaa keessanii? Adabaa Atoomsaa. Kabiraawoo? Xintii Atoomsaa. Mulaatoo Atoomsaa. Tole. Yeroo ajjechaa raawwate isin achi turtanii? Yeroo sana achi hin turre egaa ajjechaa raawwateedha dhageenyee deemne malee. Kan keessan abbaan obbo Mulaatuudha moo obbo Xintiidha moo eeyoodha? Adabaadhaan koo Addisuu Adabaa Atoomsaati. Tole abbaan keessan umurii meeqaa? Abbaa ijoollee meeqaati? Ijoollee 8dha. Waggaa 47 ta'u. Warri kaan obbo Mulaatuun Fayoo. Obbo Mulaatuun Faa jarri hangafa hundumaatidha. Hangafa Alamaayyoo hundumaaf iyyuu hangafu jarri. Jarri mana 80 ta'u natti fakkaata akka taa'utti. Kan tokko afanoo. Xintiin immoo manuma 70 keessadha jarri. Tarii ijoollee meeqa akka qaban beektuusin? Addan baasa malee ijoolleen kan jiraatu baay'eedha. Kan adaba nama 8dha. Akkanatti fakkaatutti dhiirotaan alatti dubartoonni 2 ajjeefamaniiru. Haadhaaf intala ajjeefamaniiru achuma waldaa harmatti jarris. Ajjechaa kun qe'eedhumatti raawwate? Qe'eedhumattidha. Mana si gubateedha. Ajjechaanis qe'eedhumatti kan raawwate. Amma obbolaan sadan qe'eedhuma tokko jiraatu? Manni naannoodhuma tokkodha. Qe'ee isaanitti kan ajjeefamanii Mulaatuu Atoomsaa fi Xintii Atoomsaa manuma tokko keessatti ajjeesan. Abbaan keeyoo? Ankoo manuma isaa keessatti du'e kophaa harmatti. Warri ajjechaa raawwatan kun filanii ajjeesan immoo akkuma dingataantu ajjechaan kun raawwata jettusin akka namni abbaan jalaa du'etti maal hubannoon keessan? Akkaan odeeffannoo qabuttis kan xiinxalettis odeeffannoo fudhataniiti kan raawwatame malee zim jedhanii miti. Filataniitu haalli isaa namoota dhiiga tokko ta'an jira miti naannoo akka zariitti jara kana irratti daguggaaruma raawwachuu barbaadaniiti natti fakkaatan kan godhan. Sababni maal ta'uu danda'a jettee yaaddaati? Maali sababni? Sababni akka laalutti walitti bu'iinsuma uummanni daangaa sanarra jiru waraana sana fudhatee ture warra shanee jedhaman kan. Hankeenya immoo fudhachuu dide gandi hojii sun godina Jimmaa jala waan ooluuf jalaan buluuf jala fudhachuu waan didanii hanga tokko ofirraa deebisuudhaaf daangaa isaanii eeggachuudhaaf yaalii waan godhaniif humni kun gurmaa'ee humna dabalatee dhufee yakka kana irratti gaggeesse. Yeroo ajjechaa raawwatu sana maatiin kee wasiillan kee meeshaan qabanii dhiira qeedhaan qabanii? Hin qabanii namoonni akka milishaa jedhaman kun waraana wajjin walitti dabalamaniiti iddoo biraa kan turanii naannoo eeguudhaani. Uummata dadhabaa fi uummatuma hojii misoomaa irratti bobba'ee jirutu qe'ee jira malee humni hidhatee jiru naannoo sana ture yeroo sanatti lafuma duwwaattidha kan jarri argatanii karaa waraanni hin jirreen ilaalanii seenanii kan rukutan. Egaa maanguddoonni kun waggaa 70 faanaan jette isaan waraana kana keessa qooda maal qabu ree? Isaan dhimma poolitikaa kana iyyuu sirriitti beeku? Uumaan beekan jarri hojii misoomaa isaanii malee poolitika kana keessa hin galle waan tokko waan beekanis hin qabanii rakkoon kun akka irra ga'uusumaa akkuma hin qabanii jarri hojii isaaniirraa kan jiran qe'ee isaanii keessatti hojiirra jiranii kan ajjeefaman. Warri kaan bakkeerumattidha qe'ee naannumatti hojii misoomaa irratti hoo jiranii kan ajjeefamanii keessumaa kan nama gaddisiisu immoo Mulaatoo Atoomsaa kan jedhaman kun ijaan arganii ijaarsa dadhabaadha. Qe'ee isaan ta'an keessattidha kan jara ajjeefaman. Dubartoonni haadhaaf intallis ajjeefamannaan jettan isaan fira keessanii? Firuma wallaaluma waluu bukkeedhaa firuma jarrisi dhiiguma tokkodha. Obbo Alamaayyoo kan dura pirezidaantii naannoo Oromiyaa turanii isaanis moo wal qabate jettee yaaddaati? Kallattii kanaanis wal qabachuu danda'a waan jedhamus jira jechuudha. Owwaalcha isin hirmaattaniittu? Hirmaanneerra owwaalcha uummatuma naannoo sanatu bifuma danda'ameen reenfa 6 wayii iddoo tokkotti walitti qabanii eeganii. Waldaa siree boruu jedhama bakkichi bakka sanatti walitti guuraniitu eeganii galgala dhagnee naannoo isaanii tokko walakkaa irra raawwate. Jimaatuma galgalamoo? Jimaatuma galgala. Ergasii keessummoonni qe'ee dhufan hin jiranii? Keessummoonni fakkeenyaaf namoota siyaasaa fa'aa? Hin jirani jarri kun yeroo sanatti nuti qaama waraanaa iddoo sana jirutti kan mootummaa sumaan agarre uummatuma naannoo sanaatti bahee reenfas kan awwaalee nutiyyuu bakka. Bifa sodaatiin jechuudha uummanni illee ammallee nutti dhufanii nufitu kan jedhuun sodaatanii dhufu. Nama 3 boolla tokko itti kan awwaalaman jechuudha. Qaamni seeraa sana tures namni siyaasaa achi tures hin jiru. Halkan deemneetu owwaallee deebinee dhufes. Isin deebitaniitu amma qe'ee sanarraa?
deebineerra maatiinis faceera mannis gubateera waan ta'eef xixiqqoo gara durumayyuu gara magaalaarra turre ammas gara magaalaatti deebineetti jirra. Tole mannis gubate horiin akkam ta'an tarii horii faas numa qabaattu jedhee yaada warri keessanis wasiilan keessa horii numa qabaatu akkam ta'an horiin keessan maatiiwwan kaanoo warra hafan. Maatiiwwan kaanii namni egaa lubbuudhumaan babbaqateeruma garma ta'etti babbade. Horiin immoo namni hin jiru bakka godaaneera horiis immoo baadni namni caa godaansifateera kanaaf immoo naannoo ormatti midhaanis nyaataa kan du'ees jira. Kan amma lubbuun hafan jiru jechuuki amma 3 ajjeefamanii isaan du'aniiru 4 isaan ala jiru. Yaaddoo keessa jiru amma bakka ganda sana naannoo sana gadhiisaniitu maatii baqatanii kan jiran. Ammallee yakki kun itti fufee gaggeeffamuu danda'a jarri daangaadhuma waraanni kun daangaaf sanarra buufatee jira waan jedhamu jira. Ammallee sodaachisaadha jira namni keessatti deebi'ee manuma gubateellee minaanuma gubatee mafellee adda baafanne yaaddoo ammaa keessa jira jechuudha. Kanneen ajjechaa kana raawwatan eenyu? Ajjecha kana kan raawwate humnama abaaboo shanee jedhamu kanadha. Yakka kana hundumaa yakka suukanneessaa kana hundumaa kan raawwate. Ajjechaan qawweedhumaanii moo waan biraa fayyadamaniiru? Rasaasnis jira waan akka meeshaa billaa kanaanis kan waraanee jira jechuudha. Ajjecha raawwachuu isaaniin dura wanni dhaadatan wanni itti dubbatan wayii jiraa? Yeroo sanatti kana goote sana goote kana balleessiteen hin jiru manuma gubuu fi nama argan immoo ajjeesuurraa kanas. Egaa amma waalchi raawwatanii naan jettan jajjabaatanii maatiin keessan isinoo akkam taatan? Egaa maal goona gadduma gochumaa keessa jirra maatiinis faca'anii jiru. Tarii yeroo isaan pirezidaantii turanii aangoorra turan sana wanti addatti maatiin keessan wasiilan keessan fayyadaman wayii ni jira ture kan akka isaan irratti xiyyeeffatamu kan taasifaa jettee kan yaaddu ni jira. Homtuu hin jiru waan kanaatiin kan wal qabatu yeruma kaasee jiru yeruma Obbo Alamaayyoo fa'aa hojii keessa turerraa kaasee maatii isaaniittis deemaan turre maatii isaaniis gargaaraan turre. Kanaafuu wanti faayidaa jarri kophaatti argatanii jarri kun miidhama jedhamu. Adeemsi kan biraa immoo bulchaanii ganda kwancii bulchaa ture suni namuma fira jaraa waan ta'eef. Firuma keessa immoo. Firuma keenya firuma Alamaayyoo Atoomsaati. Namni kun ganda sana dabarsee hin kennu yeroo baay'ee mormaa waan jiruuf humna waraanaa qabate hanga tokko daangaa sana cimee eegaa waan jiruuf isa yoo dhabneef fira isaan namnu dhiiga isaan namnu kan jedhanirraa kaasanii yakki kun gaggeeffame waan jedhamu jira. Haati ajjeefamte suni eessatti ajjeefamte ta'a? Haati qe'ee naannoo qe'ee mana isaaniitti kan ajjeefaman. Kana dura doorsisni ture? Doorsisni kana dura badaan turre yaa'u daangaa sanarra waan jiraniif seenuudhuma waan jedhamu yaaddoon ture malee doorsisni addaan turre. Tole kan dubartiin duute sun tokko haadhaadha tokko immoo intala jettanii waggaan ishee beekamaa umuriin ishee? Haata 45 waliin ta'u. Intalloo? Intalli 22 sadii mataati. Midhaan haamaa jiru moo walitti qabaa jiruun dhaga'e akkasii? Abbaa fi obbolee sanatti fakkaata warri midhaan haamaa jiran. 3 wasiilan keetii dubartoonni lamaanis fira keenyaan jettee 3 hafanoo warri dhiiraa? Qidam qalbeessaa kan jedhamu innis firuma keenya dhiiguma tokkodha. Joobee garbee kan jedhamu innis firuma keenya. Biroo kan jedhaman tokko jiru jaarsi wayii jarri immoo naannaadha nama naannaati. Waalchi 8 isaanuu waldaadhuma tokkotti raawwate? Kan nama 6 waldaa tokkotti kan raawwate. Namni tokko kaleessa reenfisaa kan argame jechuudha. Tokko immoo rifeer ta'eetu guyyuma jimaataa sana buufata fayyaatidha kan inni du'e. Akka nageetti deeqaadhuma muraasa keessa ajjechaa raawwate. Kana dura yeroo dubbatamu Obbo Alamaayyoo Atoomsaanii godina Wallagga Bahaa aanaa Billoo Bushitti dhalatanii jedhameeti miidiyaatti dubbatama. Garuu dhaloonni isaanii aanaa noonnoo beenjaadha jechuudha. Dhaloonni isaanii kan jara dhalatanii maatiin isaaniis kan jiraatanii godina Jimmaa aanaa noonnoo beenjaa ganda Konchii keessadha. Tarii miidiyaan garuu akkas jechaa ture kana dura akkamiin eessaa dhufe jechuu guyyaa? Dogoggora darbeen yeroo sana dogoggora waan darbeef gara Wallaggaa kanatti dhalatee cimatti guddatee gara sanatti barate malee bakki dhaloota isaa godinuma Jimmaatidha. Tole ulfaadhaa waaqnis na jajjabeessu.